Haati sabboontuu na doorsisaa jiranii halkan dhufanii balbala irratti tumaa jiranii halkan dhufanii eenyummaa kiyyarraa maal gootaa maqaa kiyya maalirraa gootaa garuu kan na doorsisaa jiru Oromoodha. Ani dubartiidha kophaa jira namni tokko na biran jiru jettee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaafi kabajamtoota maatii Munaa 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha wallahi dubartiin takka gaafa kophaa jirtutti waan tokkotti seenuun na ulfaata. Haati sabboontuu na doorsisaa jiranii balbala dhufanii halkan qixxee sa'aatii 9 sa'a 10 hundumtaa sa'a 8 sa'a 9 sa'aatii namni hirriba qixxee jiru sa'aatii namni rafu namni kun yeroo balbala dhabu kana maa yaadati kaameraa immoo akkasuma haati sabboontuu kaameraa to'achaa jirti ilaalaa jirti sirraa akka ka'ee dhufe karaa kamii bitaan dhufamoo mirgaan dhufaa naannoo isii immoo safar isiin galtu ijoolleen Oromoo gonkumaan jirtu Arabatu jira. Dubartiin kun dubartii nama waggaa dheeraa achi keessa ture fakkeenyaaf sabboontuun achitti dhalatte achitti guddatte jechuudha. Maaliif mucaan kun illee achumatti dhalate achumatti guddate nama waggaa dheeraa achi keessa ture jechuuf isiniin jedhe nama waggaa 10 yookiin 20 achi keessa turu ta'uu dandeetti. Garuu doorsifni haadha sabboontuu duratti godhatu kun sababa maaliitiin doorsisamuu dandeetti? Haati sabboontuu dogongora isii dura raawwatte san immoo deebite. Amma immoo dubbii kana ka fidaa jiru nama isii wallole san odoo hin taane nama hajjii jibbutu akka hajjirratti duulli banamee akka hajjiin achi keessa rakkoon guddaan irra goggoosisaa jira. Kana hubadhaa namni keenya keerii namaa yaadu jechuudha. Namoonni gaafa hajjii fi abdiitti dhaadataa turanii san keessaa murteen kiyya tokko kanarratti maaliif hojjetan hajjiin wallaahi waan akkanaan godhu tokkoffaa maaliif hin godhe abdiif waan akkanaan godhu abdiin maaliif abdiin hamma isaaf jenqame beeka. Garuu immoo namoonni haadha sabboontuu akkana godhaa jiran doorsisaa jiran kun nama haadha sabboontuutti dhaanu malee nama hajjii miti jedhe dhabatan lamanu maaliif hajjiin dhaabatan waan akkasiin godhu jechuudha. Yoo sitti hime hajjiin akkuma jedhe san itti himee godha. Garuu immoo namni keenya akka ijoolleen tun akka hajjiin achi keessaa galu akka hajjiin dubartii tanaan gargar ba'u akka hajjiif abdiin gargar ba'an akka hajjiif sa'idoon gargar ba'an kan akka godhaa jiru eenyuun warroota abdii fi hajji irratti duulaa turan san jechuudha. Fakkeenyaaf isinii galee warroota hajjii fi abdii irratti duulaa turan san keessa jechuudha. Wanna kana maaliif godhan? Otoo keerii yaadna otoo waan kana hamtu yaadan gara keeriitti jijjiiramu dandeessi. Sababni isallee maal inni irra? Haati sabboontuu iyyannoo galfatte. Iyyannoo isiin galfatte mana achi bahuudha. Sa'idoo bira galuudha. Gaafa sa'idoo bira galte ollaa sa'idoo gaafa galte dubbiin maasalaama nagate tarte dhumatte jechuudha. Maaliif ree? Isaan gaafa kana isiin lafa Araba keessa jirtii kan jedhan waan adda addaa yaani ijoollee tan addaan diiguuf biyya bakka isaan nama bakka mudannoon isaanii waan isaan yaadan sun waan isaanii fashalaayinii fi fidanii gocha kana raawwataa jiran. Namni keenya abadan keerii yaadu. Namni keenya abadan waan fedhe gala malee keerii si yaadu. Hamtuu sitti yaadaa yeroo hundumaa akka namni wal jaalatu godhamu. Amma isaan waan kana godhaniif isin galee hajjii badaa godhuuf haati sabboontuu illee jettee nama ma'anaa wal dhabetu waan kana dalagaa jette soba wallaahi kakadhaa fi abdiin hajjiin jechuudha. Hajjii yoo godhe ifaan bilisatti godhaa hin doorsiisuun sodaachisu kan hin beekan. Garuu warra dubbiin milkaa'uu fi diddeessuun amma xaxaa hitaa jira xaxaa eegalaa jira. Haati sabboontuun dogongortee isiin dogongortee maa'inni zim jedhanii qaba dubartiin kophaa isii galtu mala baafachuu qabdee jalaa banan jalaa hin bananii ifaa hin dhaabsanii achitti mataa isaadhaan jechuudha. Takki immoo jalaa bananii uffii cinaa balbalaa yookiin garaagaraa dhaabbatanii hafuura dho'ifatanii gabbaanii balbalatti cufanii itti ijanii isa qabsiisan. Namni kun yoo salphatuu barbaade hin banta jalaa.
gaafa jalaa bante morma isa dhooftee lafaan isa dhooftee takka immoo gabbaatee itti qolloftee itti iyyita. Haga inni booroo keessa taru, haga inni si suphuu deemu, haga inni maal jechuu deemu. Nama akkana akkatti salphisuudha. Warroonni amma dhiibbaa harkisaa jiran warra gaafa haadha sabboontu akkas godhi haadha sabboontu hajji hiisisi jedheen sun isiin akkamitti hajji kana mana murtii olaanaatti dabarsuu diddee ka jedhan aaranii waan kana raawwataa jiran. Namoota hedduu jechuudha ijoolleen hajjiif abdii arrabsaa turte. Kana dubbiin garanatti dhufte jechuudha. Yaa jarama dubartiidha. Isii san bira dubartiitu jira. Isii san bira mucattii kichuu santu jira, daa'ima santu jira. Yaa warra sharrii xaxu. Wallaahi wanni har'aatti raawwatte musiiban sitti deebiti. Waan rabbiin sii deebisuun hin beektu. Hajjii fi Sa'idoo abdii ebaliyyoo addaan diiga jettee gaafa jette rabbiin immoo fuuluma keessa fidee si deebuu danda'a. Waan akkanaan raawwatina, gocha akkanaan hojjetina. Gocha akkanaa sirrii miti. Dhugaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Walitti dhara yaadinaa, waliif geerii yaadaa, ollaa nagaa taasisuuf yaadaa. Malee namaaf nama waldeessisuu, namaaf nama wanyaachisuu injiraa miti akkanumatti jechuudha. Namni keenya kun geerii takka illee hin qabu bara. Ani nama akka geerii hin qabne kun argitanii jirtan jechuudha. Erga haati sabboontuu gaasan dalagde haadha sabboontuu ka duraan hin yaadannetu gaasa yaadate jechuudha. Haati sabboontuu waan san kaafnanii si cinaa jirra abshirii jedhanii ta'isiin qabdu harka dhadhayuuf. Galgala ganaman isii deemanii shaayii dhuguuf dubbii baay'isu. Haati sabboontuu erga aartee dalagde dogongora isii beektee erga deebifte maaltu har'a diigaa lammataa isin fichisiise. Isin bar nama karramtanii dhugaa rabbii wallaahi nama karramtanii yaa ummata kee. Haalli isin keessa jirtan haalli isin itti deemaa jirtan baay'ee fokkataadha. Diigaa malee ijaarsan beektan. Ebalu kijibaadhaa jetta. Ati maa inni? Of deebitee of laattaa? Ati hin kijibdu? Ati kijibdeen beektu? Otoo gaafa san haadha sabboontuu dubbiin kun sirrii miti hin ta'u jettee kallattii haadha sabboontuu dura dhaabbattee kabajaaf jaalalli namni sii qabu har'allee kuttaadha. Gaafa haadha sabboontuu gargaarte haadha sabboontuu barballeessaa takkan qabdu dhiisee fi jira uummanni sin dhiisaa fi abdii fi hajjalleen hin dhiisaniif dhibbumaa dhibbatti dhiisee fi galata uffate iyyuu abdiin jechuun hajjiin galata uffate malee garuu maanire isin warra cinaa deeme dubbi xaxaa warroota akka kaabinee amma akka biyya keessa uummata fixaa jirtu kan agartanii fokkattoota akkanaa kana jechuudha isin. Warroonni nama diigan fakkeeffachuun hin jiraa miti. Otoo qabu jechuu hin jiraa miti. Warra akkasii jechuudha. Warra akkanaa kun immoo fokkataadha. Jireenya namaa keessatti ilmi namaa tokko hin qaba waan hin qabne dhala hin qabu jedhu fokkata. Yoo kijibu fokkata. Yoo hate fokkata. Yoo boo'is hannan boo'is fokkata. Waan waa hunduu irraan bareedu. Isin galee nuti immoo obboleeyyan keenya lafaa dhufaan keenya shabaabban keenya dargaggeettiin dargaggeessa keenya wanni godhuu qabda. Warroota fufukkataa akkanumatti nama xaxaa deemu. Anaaf amma fakkeenya guddaa ta'a namni kun waan irraa arga jechuudha. Hammam namni gaarii akkasii yaadu irraa hubadhee jira. Isinis akkasumatti irraa hubatte. Namoota dubbii dadhan namoota dubbii jallataa fidan wanna hunduyyuu akka isaan sharriin deeman beeka. Namoota akkanaa kanarraa fagaadha. Namoonni akkanaa kun immoo uummata fokkata. Bakka hundattuu diigamaaf deeman. Aga kaabinee biyya keessaa. Bar biyya alaa kanallee jirti kaabinee.
waan akkasiiti. Uummanni keenya baay'ee tokko bakka jiraa miti. Kanaaf waan hundarraayyuu birraa of deebisuun dirqama keenya. Isin jechuu barbaada hordoftootaafi kabajamtoota maatii Munaa 24 viidiyoo kiyya kana please like gochuun, share gochuun, subscribe gochuun akkana jabeessitanii namoonni akkanaa kuni keessa namaatii, hiriyummaa namaa keessaa, ollummaa namaa keessaa utuu haqqamanii nasi tola. Maal yoo jettan dhugumatti namoonni akkanaa kuni hamma fedhe ollaa fedhe biroo walte ollaan tokko gaarii ollaan tokko waan isin waan akkasiitiif intala takkatu jira isin ajaa'iba mucaa xiqqoodha ni kijibdi asiin fuuta achi fiddi waan ajaa'iba waan isin ajaa'ibu dubbii jabduu isin himuu dagatteeyyuu hin fiddi intalli tun jechuu dubbii kana arabaa beekaa isee asillee hin fuuti ollaa kana achi fiddi haadhatti fiddi ijoollee nama qofa qabdee aatte. Amma gaafa kaanii dubbiin jabaatte. Yoo fakkeenyaaf dubartiin asii tuni ollaa tuni mucattiin yeroo hunda sa'aatii 24 mana keessa oolti. Mana warra ollaa kana oolti. Amma gaafa kaanii kijibuun hamaate. Isiin akkasitti isilleen akkasitti. Hatta obboleettii xiqqoollee fiddee dubartii bira ooltu kanatti. Garuu mucaan kun daa'ima bahee yaani waggaa 10 takka akkasuma. Kanan darbitu amma gaaf kaanii dubbiin hin hammaatte. Yoo dubbiin hammaatte haati ijoollee tana lamaanii dadhabdee jirti. Dubbiin harkaa kutee jira ka maaliif itti fidamee ijoollee meesiitu itti fida kabirallee itti fidu daa'intaluma takkatu itti fida. Intalummaan isiin hangafa argatte waggaa 10 takka akkasi. Eessa dhufti? Mana namitti mucattiin isii ooltu kana dhufti. Yaa Allah yaa jaran. Yaa Allah isinin jedha. Dhukkee warrirraa kaasan. Dubartiin lama wayii akkuma tasaa dhufanii jiran. Amma dubartiin lama wayii kun dhufanii jiranii dubartii yaadoon dhufanii dubbisuma dhufanii ollaa biraati. Amma sumatti walqixqixi wal godhakka. Bilbila kana immoo gizeessan silaa viidiyoo waraabee ture. Garuu immoo nama gurguddoodha. Yaa Allah maaltu kana fide? Intalli achumaan jaartiin amma warra ollaa dhufisan keessa jaartii takkatu jira. Maashaallah tabaarakallaadha. Balaa kana hunda kadhalee ibidda qabsiisee jedhe si. Ati immoo intala keeti. Ati immoo mucattii maqaa dhufte ati immoo balaa qabsiifte kana haadha kee fudhadhu wayi. Namitti manumatti dhufteetuma nima qabattee namitti qabeette. Namittiin haati manaa immoo namittiin afaan gaggaragalchite ana mucattiin wayii bilbileen asirti dhaabannee ilaalla. Qabuuf awwala qabuuf itti deemnee ergasii jaartii darbitee namittiin dhalaa dhufte sun kuni maaliin irra dubbii kijibaate jechuudha. Dubbiin kijibaa miidhaa hamaa qabdi. Gaaf kaanii namittiin gad deebiftee biyyee itti rarte ta'ullaa sanitti. Tuni waxxaati reefuu waggaa 20 wayi. Tuni mootuyyuu irra deemte. Tuni immoo nama guddoodha xiqqoo. Ufii dhufte qaamana isii dhufte. Dhukkee walirraa kaasa. Dhukkee gisee qabichaa san darbites tuni gaduma qabdee mataa isii kana sukkumtee luka isii tana sanatti. Kuni dubbii kana hunda dubbii kijibaatti wal hojjisiise. Amma wanni haadha sabboontuutii fi yaada sabboontuu akkana godhaa jiru jara sana don taane jaruma dubbii kijiban dallaagan santu dubbii san jara kana wanyaachisu dhaqee balbala irratti tuma malee hajjiin hin dhaqu abadan. Isinii galee kana fakkaata. Kanaafuyyuu namoota fokkataa akkanaatirraa fagaadha. Namoota fokkataa akkanaa immoo barumsa irraa baradha. Faayidaa isiniif qaba jechuudha.
Kanaaf viidiyoo keessumaa irratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinee takka walirraa barannoo abdii guddaa qabna. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ani immoo teessanii guddisaa gaaf kana caalaa guddanne